Nagaaf jaalalli waaqayyoo akkuma jirtanitti isiniif haa ta'u hordoftoota jaala firii jalatti kan argamtan biyya alaa fi keessatti isiniin kan hordoftan hundi keessanuu nagaa isiniif haa ta'u isiniin jedheen jira. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha jirtu siraanis galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u fayyaa kootii akkamii jirtu jajjabaattu miti isin. Baga nagaa naaf taatanii baga jiraattan isiniin jedha. Hundumti keessan akka nagaa taatan abdiin qaba. Akkamii qophii ayyaanatti raaftanii ijoollee dadhabbii raaftanii baga raaftanii isiniin jedha. Innaarra immoo viidiyoo ajaa'ibaa tokko walitti deebinee jirra. Viidiyoo piraankii wayyoo piraankii zamanaa dhugaa dubbachuudha. Piraankii baay'ee ulfaatadha kan abdataan Kamiila irratti hojjetu. Beekufichaa baay'ee tokko ulfaata jechuun akkan yaadetti garuu baay'ee ulfaatan odoo ta'e waan jedhu yaade. Baay'ee tokko kan ulfaatudha. Piraankii humnaa oliiti jechuudha. Waan dubbatan illee nama wallaalchisa dhugaa dubbachuudhaaf uffanni nama biraa dhiira biraa mana kilaasii shamaraa tokko keessatti argame jechuun bakka namni sun hin beeknetti baay'ee tokko nama rifachiisa. Akkasuma Kamiilaan baay'ee tokko naatee kan ishiin jirtudha. Baay'ee tokko rifatti waan dubbattu wallaalte. Beeku jettee jennaan innis didee akkuma waan ishiin beektu wayititti ittiin qabe silaa wajjin piraankii kanuma hojii isaa nyaatu malee piraankiin kun biyya balleessaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf piraankii isaanii garuu ergaa guddaa of keessaa qaba. Darbee waan akkanaa kan mudatus jira. Amma namoonni tokko nama wal jaallatu gargar baasuudhaaf jedhanii waan akkasii kan hojjetan baay'eetu jira jechuudha. Kana keessatti hubannoo guddaa barumsa guddaa arganne jechuudha. Piraankii isaanii kanarraa hin jira dhugaadhumaan kan deemu hiriyyaan takka tokkollee shamaras ta'e dhiiras ta'e hin jira. Namoonni dodoon taane namoonni tokko bakka bultii namaa diiguudhaaf nama san gargar baasuudhaaf jaalala isaan gidduu jiru sana balleessuudhaaf kan tattaafatan baay'eetu jira. Kanaaf barumsa guddaa irraa arganna hundumti keenya iyyuu isiniin jedha. Kamiilaan akkuma argaa jirtan hedduu kan ishiin aartee jirtudha. Baay'ee naatees jirti. Miira naasuu keessa jirti jechuudha. Waan dubbattullee ishee harka babbadee jira. Anaan garuu baay'ee nama rartee dhumarratti illee baay'ee tokko boossee naatees bakka baay'ee namatti dhagahama. Piraankichi garuu ergaa guddaa of keessaa qabaatus piraankii baay'ee ulfaatadha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa kanaafiyyuu irraa barattu yaada irraa viidiyoo kana amma dhumaatitti daawwadhaan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Ay Kamiila miskiina ko baay'ee garaana nyaatte dhugaa rabbi. Baay'ee tokko nama rartee Kamiila narra baay'ee boosse takka piraankii hojjetamu keessatti aartilleedha malee kan boossu argeen beeku yeroo jalqabaatiif piraankii irratti hojjetame keessaa kan ishiin boosse isa kana yeroo jalqabaatiif kan arge jechuudha. Abdataa yeroo lammataaf illee yoo barbaadan koomentii jalatti barreessaa yeroo lammataatiif illee kan piraankii ishii boochisu naan hojjedha jechaa ture. Garuu deeggaru isa kana piraankii akkana tole irratti hojjechuu baatan naan baay'ee natti tola jechuudha. Namni miiraarii keessa galimmoo waan godhus waan dubbatus hin beeku waan ta'eef waan taanillee hammeenya illee baasuu danda'a waan ta'eef piraankii jira miti piraankii dhuma sasalphaa doola irratti hojjetanii wayyi malee piraankii akka kana ulfaatu doola irratti hojjechuu dhiisanii naan baay'ee natti tola. Baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Ana bakka ishii gaafan bu'ee ilaalu toona ta'e maaliin godha waan jedhu jechuun gaafii baay'ee natti ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu piraankii akkasii tola irratti hojjechuu baatan naan baay'ee tokko natti tola jechuudha. Karaa kootiin piraankii kana deeggaru sababni isaatis baay'ee ulfaata jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf amma ishiin aartee waan badaa tokkollee dubbattee nama ariifatu oduu taate waan baay'ee balleessiti jechuudha. Garuu Kamiilaan baay'ee obsa qabdani baay'een ishii dinqisiifadde nama baay'ee tasgabbooftuudha. Tasgabbiidhuma waan hundumaa furuu yaalte malee ishii waan aartee waan gootes hin qabdu garuu dhumarratti obsa dhabdee kan ishiin boosse jechuudha. Boo'ichaan aarii ishii hundumaa ibsatti malee afaan ishii keessa wanti badaan hin baanne jechuudha. Kanaaf baay'ee ajaa'ibsiifadde. Annaa kanas hin jedha hordoftoota koo akkasii waan baay'ee irraa hubattanii fi waan baay'ee irraa barattan abdii qaba shakkii tokkollee hin qabu. Boosisee ka'ee tasii qubaan gad nutti argisiisa abdataa hojii keenyaa waan biraa waan isin jedhu hin qabu garuu piraankii akkasii lammaffaa deebistee irratti hin hojjetin isin jedha Kamiila irratti. Kamiilaan miskiina dhugaa rabbi baay'ee tokko garaa nama nyaatti dhugaa dubbachuudhaaf. Annaa hordoftoota koo viidiyoon koo irraa kana fakkaata hanga dhumaatitti daawwadhaa like share gochuu hin dagatina koomentii illee barreessuu hin dagatina gamanumaan kara viidiyoo daawwannaatti sin dabarseera viidiyoo kana hamma dhumaatitti caqasaa like share godha. Haga viidiyoo biraa kan biraa qabannee walitti deemuutti iddoon kabajaa dogongora jirullee koomentii jalatti barreessuu hin dagatina nagaan tura turtii gaarii naaf qabaadha. Wallahi itu
مرة كبارة ليس بس برانكي أنت تقول جلابة كاميرا هذا هو خلاص هاي أصلا رجع برانكي خاطر بوجه كاميرا بوجه وردفتو تاريخ وجنتو تخيني أكم أجرتن أرتي جفتي هدو تكا برانكي اللي جئني بدي جفتي هدو تكا نمر بجيسة لغا يو فيتن أكمتي كوتا إيرا يمكن جاكيت إيرا كبليك خيسا أركما أبايا فايجنا بعدين أكمل خيسا أركما أبو جاني بسين هدو رفتي جرتي أكنا مني ولي ندرو ديموتي رفتي أكستي كما قرتن بوچي جرتي أمو أكنا تنديسنين أرارحبا أكسمتين أما ديمي قبه أرارسي ولد ديميرا أكا ولد ديمينوت إيك دوان سين جتو نفانا ترى أكما قرتن ودسو وجتو كاميرا فرتت قبيتين ديبسة مال في دمو مال بوچا كاميرا بوچه فرتت mana sayidi ke buse amma branki rije dino nagar ha kya kya khana sana bide ana ma timiti ana ma timiti ama timiti kabdo asal lisasti ليه قرار سيجا بدنا سديت أرجع خلاص خمال بوچ مال ما يد سلا ما يد إذا كل واحد أنت ما بنتو كان قرار أنك سيجا قدوس لا ما يد سلا برانكو هذا خلاص إنه ما يبدأ خلاص دينو ناقر دينو ناقر يا كلا بيس أنا فيكم مثلا ركوا والله أنا بيجي أقول تقول أنا مثلا ركوا أولي إرنا عيدا ستمو ما تسلق يعني أي شك كده وأنا تكررت لك من ديس كذا أنا أمر لا خلاص أنت والله تسكت وجه ترك حتى من بالله والله خلاص كم جزاك كلام سكت بديتي آسف أكسر ده تطلع وجه تذكرني كاميرا برانكي تكا كاميرا بوچنه أمو أرى aku mana sifat bocah nasiba min bom abi gara branki sila talu amma arkeo branki se arsu ko ma wata da tsara bunan diswa gara da rako biyu ta ubatu haramete ya duka ta tare almen branki khiyana milkawami na tolemi berkun na milkawa chumba alhamdulillah urdu sotni khanyas gammadani sa like goda video kana haddu tak like goda branki akana haddu isi bojusio irdalaga najatan branki khanara darani irdalaga khunumati isin comment majalati irdalaga je yaati wan isi arse bojus akanati irdalaga anja comment jala barresa guyu branki irdalago imanu kamera kultesa akasimi kana kuga wala na wana kana radio